مالف يروح يجسودا أكوان إنه تيجي تبري تبوي أكس يروح تفكر تجري جسودا مالف يؤسس تبي أوام باقي سات وامي كان أكوان تتجري كيرو توبيا هنتي كتجار على الجبال ومالي بشان يكاب كيرو في أرواح هذا تجدان بشان يكاب وانتمي كتجرا كان هذا دبل سنين هنتي وانا جنبي itu agar orang dia akan lebih memahami kata ego lebih berdoa Rabbi sebab kesana itu akan tidak mau tidak mal guna mesti nyala namanya ini ada dia luar sesuatu itu jika luar sana aja ada jamnya project kita kalau project luar berintu masih masalah isinya Sinya tidak misalnya, akan sih sini aku nggak akan nanti berjalan itu, ika makan gedami arawai sini jatuh jalan dah kota ada mojik itu sih kota negara ada bona tiba, odo biaya kita ada bona oleh tiba anit, ada sih syaka ni berjatuh, akan nanti berjalan lalu aku nak bisa, akan nanti tina tayar curah bisa. Akkanatti bishaan akkanatti itti nadhaasiniin jedha. Kalau biyya keenya ta'e qalamidha malee bishaan qalamii miti. Biyya arabaa keessatti immoo Kalamin isaanii bishaanii isiniin jechuu jaaladha. Maalidha kan viidiyoo kana waan hawwatanii seenaa dhabbooru biyya hambaa kana keessatti nafu galuun keenya nafu biyya kootitti gaafa biyya kootitti galee anaaf seenaa nama ta'a. Isiniif immoo har'a yookiin barumsa isiniif ta'uu danda'a. Jireenyi biyya ormaa akkana namni biyya ormaa jiru taa'ee hundi kan barreeffatu muhaajiruma tokkoosee dhugaaraaf jechuudha. Girgiddaan nama fagaffagee waamii of godheeti gubbaarra immoo kaleessan dhiyeessina ta'eefu har'a jara kanaan waliin gahaa jira. Gubbaarra isaa sullumiidhaan hannoodha maslaaliidha. Baatee hojjetta malee waan hin muti. Akkanatti jala akka jalaa kanatti sababa sanii kun jiruun biyya ormaa akkanaa obboleewwan koorii nama ammaan boodan beekanii biyya arabaa hin dhufne jedhee tokko osoo arganiituma akka biyya kanatti tamaarraniituma hin dhufne jedhanii biyya ofii keessatti kan baatus barumsa ofii kan hojii hojjetus hojii ofii biyyuma ofii keessatti hojjete shimbirrillee kan biyya keessatti waca tola jedhan akkasii isin jechuu jaaladhaa hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu jiruun biyya ormaa akkanaa isiniin jedha waaqayyo kaammoo waan nu godhu macarrashaa keenya hin beeknu girgiddaa lamaatis dhinnee waa miiqas dabarsine akkasii isiniin jechuu jaaladhaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabaja isiniin jechuu jaaladhaa. Dhaala kun soofawwan akkana tolatti dardaramee jira. Ganaa kun maddaan bibittinnaa'ee hundi isaatiiyyuu bakka bakka qabata. Osoo kana hojjettu iyyuu akka waan namaatiin hojjennee ati teechee jirtutti si ilaalu jechuudha namni biyya hambaa. Akkasii isiniin jechuu jaaladhaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa isiniin jechuu jaaladha.